qophoitan hundi keessanuu baga rabbii isin gammachiisee hojii teessaniin isin gaheen isiniin jaa kun sheekka abbutaati dursa dubbii wabootiin eegala dubbii waboo amma waboo iddoo deemu jirtu dubbiin jaalmarroo fi jaalsanyii iddoo deemu jirtu tanaanin eegala dursa gaafa ana dabalatee Profeesaroota Oromoo, Doktara Oromoo dabalatee harka dhooynee wayyoo bilisoomne jennu lakkiin bilisoomne je'e. Kadidee yoo isin bilisoomne ani bilisummaa hin barbaadu jettan mukaa fi dhagaa kanattiin xiyyitii tumee jaldeessaa fi qarqarroo fi maal bilisoomsa jee ka'onnee horate marroo dirribaa ta'uun ni yaadatama jechuudha. Gaafa sanyiin jira hin jiru isaatu namni beeku hin jiru jechuudha. Dhugaa laal Oromoo wanni itti khasaarte. Dhugaa sheekka abbutaa dhooysu dhugaa tokko qabu dhooysuudhaani jechuudha. Wanni itti khasaarre haga ammaa tana Oromoo gurra si calawu. Sigale rakkoo bakka irraa kaate irraa yoo kaafne jalaa jalqabnee fiduu baanne ni khasaarra malee hin milkooynu. Tana qabadhu sheekka abbutaa siin jee. Qooda sheekka abbutaa qabu khaayii fi badii sheekka abbutaa qabuus khaayii jechuudha. Hoggis milkaawaa deemtaa jechuudha. Dura marroo eegalleeti shanyittiis dhufnaa jechuudha. Marroon gaafa beekaa fi wallaalaan hayyuu fi gartee dadhabaan hundinuu biyya galusan hin taane dubbiin jee jechuudha. Nama fageessee waa arku jechuudha. Wisdom jettiin faranjiin. Yookaan afaan Oromootiin gamna jedhaniin. Gamna fageessee yaaduu danda'u jechuudha. Afaan Arabaatiin al-hubbu kulla yoomil hayyu jedhaniin gartee jaalaltisaan dhumanne jechuudha afaan Oromootiin. Afaan Oromoo yoo si jijjiire. Jaalaltisaan dhumanne jechuudha. Nama fageessee waa arku, nama gartee hayyu jechuun ummata jechuun nama gartee dhooqa keessa jiru hayyu jechuun tullurra dhaabbatu nama tullurra dhaabbatu jechuudha kagamaa gamana arkuu danda'u jechuudha. Sun jaalmarroon gaa hin teenye hidhachiise sigale hidhachiise sanyii kanaas leenjisee deemiiti atiis naannoo kee wal amananii walii kakatanii irbuu qabatanii deemiiti atiis gaara nyamarkanaa fi gartee dagam kana keessa lixiiti funyaan finfinnee jalaqiti achi waan dalage an xarafarraa dhiibeetiin atiis funyaan na durachi dhiibdee asii dhiibee walii gargaara bakka ati gawyuu dadhabde ani gahee si dhufaatii deem obboleessa kiyya jeeti itti hidhee kilaashii wajjii waraana kennee fi eebbisee geggeessee jechi marroo erga eebbisee geggeesse booda erga dhufee shawaa tana seene booda gurbaan ni rafeemu. Waboon finfinnee jala jira. Annumaatu funyaan finfinnee dadhabeetiin bakka amma hudduu finfinnee jijjiiraa jeen. Hudduu finfinnee jala jira. Marree finfinnee jala qiyaamaan sanyiin maal godhu jira. Jenneetuma eeguu turree jechuudha. Marroon waadaa gale san hundaa'u kaan kaabatti kaan kibbatti sigale kaan boorana keessatti facaaseeti ifii dhiibu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf lixarraa dhiibaniiti bakka shanyii irra fujirutti wabootti fidan dhugaa tanamaa wal dhoysin. Dhugaa gaafa walii galchinee gartee fuula duratti harkaanfanne jennee eegachii dhiibi. Gaara kana eega dhiibi. Mee marroon naqamtee seenee jira. Dambidolloo seenee jira. Magaalota gurguddaa lixinni qabu kan miilli marroo waraanni marroo keessan ajjatiin hin jiru jechuudha. Mee magaalota gurguddaa shawaa keessa jiru kan shanyiin keessa ajjate naalakka. Kan shanyiin keessa ajjate. Beekigaa akkuma duraan dubbanne irbuu walii seenanii jaala dhugaa waliin ja'anii singanuu nanganin ja'anii wallee hunda waliin wallisanii waliin qalatanii waliin nyaatanii waliin dhiichisanii waraana kennee fi leenjisee hidhachiisee marroon kun geggeessee jechuu amanee jaala jechuun beek obboleeyyan garaa tokko bahe caalaa waliif qaaliidha beeku.
waliif qaaliidha jechuudha. Jaala jechuun safaataan seen ani du'ee ati haa jiraattu jechuudha jaala jechuudha. Sigale. Gandi kiyya kana haa ta'u maarreen kiyya kana haa ta'u ozoon hin taane jaalli gandummaan keessa dhuftu sun jaalaa miti. Sigale. Sun jaalan jaam. Wanni gandummaa si keessa ati irbuudhaan gadda seente gantee gandummaan si keessa dhufnaan jaalan jaamtu jechuudha. Jaalli sun ganeeti gartee finfinnuma jala ciisee harrisu seene jechuudha. Birdilibsi uffate. Hai. What's going on? Awwasanyi maal? Dawwala gurbaan marruun asaa. Hai. Nuti as geenye maarree geenye ati maal eegu jirta? Ati eessa jirta? Ati maal godhu jirta? Girgiriin eegaltee jechuudha. Girgiriin eegaltee jechuudha. So gaa dubbiin jajjabaa beekadhu yaa buleessa kiyya laal dubbiin maallaqaatuun jabduudha beek. Laal opiidiyoon amma kam nama gooti maallaqa doolaara gartee feeka kana fuutee mana guuteetu mulaa irraa bantee kunkeeti siin jette namni albaatuma fi qabuu hin danda'u jechuudha. الجسد كل يوم الحب جاسي اللي كل يوم العشيشة يا عرب نسي اللي والناتي قراء أبدون دينو سخيسا خطي يجب جزنخي والقديسة جزنخي والقديسة وانهم دي سخيسا خطي يجب مانا ما لقى خنا قافة بنانيت أديرو ما نو مجرى دابتو خنا خلطة أكوان تريني كبير يجب فيك خنا بوتيتوما دنيا ساتن قالتي دختنا خايا تنغرسيسا جين سني ها غرسيسني نميتشي ساغا سيغلي غنا دبين اسيتي ول چچبسيتي دبين ساني ججبا جچون اما نموني غرين اركان خا مرو كيكو مي مرون انما دابا خنا ليمتي دغان سيما andaba kanalle miti andaba to kullen kabumma anummato dugo ummato oromo ko fan dubba bakka fete parti oromo ta feterra dugo oromo ko fan dubba ani jal marros jal sanyis nafo bule jeni naf tokko sigale garu dugo marron qabu sindoisu badi sanyin qabu sindoisu jechu me amma lafa khayga nafiati sammu ummatatin jarru khunuf lolu jirabe oromo jennan nafi sirra tokko bekk sigale wanni caccabsi muka caccabse oromoon biroo ta dhuftun jirtu beeki naafi sirraa tokko oromoo gaafa jaal nuuf lolu jiran mee eenyuutu lixarraa kaasee dhiibee qabsoo hanga jiddu galaafiti hay inni finfinnee laalee arkutan hanganatti ichi deemu daddabe sigale hanganatti ichi deemu daddabe so saniifu hay nama finfinnee jalata nama adaamaa jalata nama amboo jalata ምንድን ነው አንተ ምን አይነት ነገር ነው አይ ስሊፕ ሪሪብኒ خناገ ኤሰጅራ ያዴሮ ላለ ሲራሚ አይ ማልታ ኑቲፋን በቃ ጋ ጀሪ ገርቴ ውጂ አደቁ ደቲ አይ ዲሮ ኦጊ ንቺ ኦሎ ቀጨሌ ወለገራ ጡሙረኒ ጫሳን እንዲ ዲገሜ ኦሎ ቀጨሌቲ ጋፈ ቢፒ ቱረሰንካ أنفار رفيتين جنما سبيلا فاخيتين فيسبوك خيا خنا بنو سوداد جوجل قابل يا جوجل أبي جيني جرايدا ويسنيم في النسيني إنسان لكينا جاك أبا جوجل الحمد لله الريبة تندي بايج أكو ما خيجت هداني الريبة جريدينيس سو سنيفو لا لا ديرو لغاني هدويتي بدي قدو قبضايج بدي قدو قبض تناغرتي أكو أمة أورومو تنسر مرتيسي چوكو دوغا ولتي مونغارين إمالا خرافين فيني جاني نمني واللغا تنا دومي چاسا ديگي چاسا بلزيكنا ديگي واللغا خيسا زيرو دي بسيت توريبي خنمج زيرو دي بسيت تور ات شواخي سامال غوت وني غوتي غانغستري جارمي أمة سامو أمة بوتو أمة مي شواخي سامو وقادو بجورا شواخي سمو بوتنسي ولا غخي ستربايت بورن التربايت غوجي خي ستربايت ارسي خي ستربايت حررغي خي ستربايت هاي جو وربي روتي وجول كو تلغادو بجورا فغرتي بوتنسي وانت خي ستربايت هاي سيغل شواخي ستربايت نما قامسون دورا وانت غدون ها سيغل فرشو نما دوبا دوغون
sigale shawaqee sitirra baay'ataa jechuudha waay kun maalifta hay kun maalifta kana si gaafanna janii oggii jarri si dawwalin dubbattu quufte bakka ministeeronni keessan kunii fi hundinuu siif dawwalan adeero awwaan takkaan jala mureesii him wallahi siifi marrooni yoo wal ganta ni khasartan malee waa takka intaatan qabsoon oromoo ittuma fufti jaarrabbaa gadarraa leencoo lotaa fuudhe ittuma fufti galaasaa jilboo dhufe jarri kun hundi jaarraanni kute leencoon kute galaasaa jilboo kute qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha daawwit ibsaa dhufe mana galchanii hidhan qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha marroonis dhufu kutu qabsoon oromootu numa deemti dhugaan sii manuma deemti qabsoo oromoo namni gartee if duubaan deebisa way oromoon qalbii cabsa jee khaniyati tokkolleen ifiif qalbii caba malee tana du'aaidhaan gaddaamne la hararga gaafa gaddaamne san yakun jenne arbuunatti gooneeti gaddaamne adeero dhiiga oromoo tana guutuudhaan gaddaabamti wanni waan balleessuu dandeeyu addunyaan tunniin balleessite yoo lafa haate waan abaa'u balleessuu dandeessu miti so abbuma abaa'uun balleesse jubbata dhaamsa tokkoon marroo fi sanyiifis qabaa jechuudha oromoofis nin qabaa jechuudha dursa oromoon sanyii fi marroo wajji hojjetee si fayyada joollee tee qabiiti walitti deebisi an dhugumaan sii hima qabiiti dafi walitti araarsi eenyuutu haqa qaba haqa gartee gattaati dubbadda eenyu wallaggarraa dhiibee waraana fidee jiddugalatti caasaa bilziqinnaa hunda diigaa dhufee hanga finfinnetti hanga inni chira futti dhufe tanamaa waldoo isina dhugaa namichi qabuus kun qabuus murtee isaa fi jechuudha waa takkan sodaatina sigale yoo badii qabaate saba kanaaf jee namni aangoo gadhiisu qabaa jechuudha saba kanaa jee namni aangoo gadhiisu qabaa jechuudha saniifu sanyii fi marroo wal ta'ee nu fayyada oromollee fayyada ifiifillee fayyada malee isaanii kara bee faayidaa takkan qabu isaan keessaa sanyiinis yoo bilziqinnattiin galaan yaa qabaate jaal gullichi dheengee haa gorsa sii ta'u bilziqinnaan gartee carara iskiriinatiivirra jirti malee lafan jirtu suufa uffattee hoggii isiin gartee bookkiftu tana dhugaan see cuftisii galgala kaambii waraanaa bulti sodaawwa bootiif sodaa teessaniif cuftisii faarsee bularraa eegale hanga gartee hooggana faarfamatti kaambii waraanaa bulanii jechuudha waraannitti marseeti hanga inni rafu hoogganaan rafu jira karra inni garaa dibbee kana ol garagalchee kaambii dhaqee manatti hirriibni nuun qabu jechuudha kanattiin harka if kenna yoo jette saba dhabda kaayyoo dhabda seenallee dhabda an dhugumaan seenaan ammaas abaawoon nama balleessite hanga qabritti illee si jalaa naftu an dhugaan even naakirii munkirillee maaliif abaawoon sitti aarteeyyanii si gaafachuun oolan na fakkaatti dhugaa rabbi an siifiin saniifuu gartee isin hundinuu ilmaan obboleeyyaniiti yoo wal gantan kasnuma khasaartan sigale amma waa takka dhaabachi baqayfattee marroon ala waa takka godhuu hin dandeessu sigale jaarraa abbaa gadaatis akkanuma dhaabachi baqayfateeti jarrilaa shira kana ana I don't know shiraatuchi ijaarame moo mana shiraa keessaa giraajeeshin godhamu waan hin beeku laal waa xaxuudhaan number 1 jarri ati wal qabdeen kun yaa sanyii nama jaalatu waan maadaam laal nuti gubannee garre jaarraa abbaa gadaa biyya inni itti dhalate keessatti ilma adeera isaa qawweetti dhoosisa dambidoolurraa kaanii dhufan naqamtirraa kaanii dhufan ansiifiin waa takka wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu adabattee duraanuu isaa sileenjiseemi aboo ati abbaa xiyyaadhaa si balleessee naatu xiqqoo jaalsanyi jee waraanni ol lafuufuunaan
Sigale maalif gowwaan udaan garaa ulfaatu humna see haajan. Udaan garaana ulfaatuun humna see feetuna jees feetuna dhiis jettee harkatti kennuudha. Guyyaa inni qora siyaamu san gaafa inni qora sabaa hoottu marruun siinjuu san maaliif hafta? Hay madoon eegu jira maarreen eegu jira atii fiifuu hoogganaadha namaas eegu jira madoo maalee hidhame mee gowwaa barbaaddeero afaan oromoo akkana jedhamu jira mee naayim atii fiifuu kamadu mooraas ijaaranii hoogganaa waan taateef namni tartiibaan ichi eegu jiraati madoo maalee hidhe madoo maaltu walgairraa sembisa amma VP'n kora qabnaa hoottaa yoo jette eenyuuf naannoo nageenyi keessan jirre hunda kun xayyaaraan kun miilaan caccabsee kun harreedhaan geejjibsiifamaa adaamaa takkaa finfinnee bakkatti yaamame san hin dhufu sigale hora jaalmarroon koottuu jenna waan balleessite beeyta qunxuuttaanis akka jirtu waan beeytuufi sigale diddee haftee jechuudha tun fudhatama qabdi hin qabdu tun fudhatama qabdi hin qabdu jechuudha so hora madoodha nabire jira maarreen nabire jira tanaafiin gartee sigale hora raafee atii fiifuu kamadotti hoogganaa bara kamadotti mooraa kophaatti ijaaraniiti akka madoo kophaa eeganii bari fiifuu atii fiifuu namaas eegu jira madoo maal eegu jirta bakka madoon jirtu sanuu yoo information qabaatti malee qubaa hun qabdu sigale qubaa hun qabdu so dapat juga sorry so sanifu abaon ammas gandumman qabdu jechu abaon gandumman qabdu abaon bahara gama jiraattus abaon wannu kun akka tijaaramte isiniifun gallisiye qabri xeesi jiraattus abaon oromo falamti jechu so abaodaan maqaa balleeysa abaodaan gartee akkana godee maqaa balleeysee nama jibbisiisaa maqaa abaotiin mana barnootaa gubee maqaa abaotiin kana godee abaon osoo ibiddasi oromo qabde ibidda keessa dhaabbatanii abaa'oo jaalatanii jechuudha ummanni oromo abaa'oo hinjibbu jechuudha abaa'oo hinjibbu abbuma abaa'oon jibbisiisa juutu mataa ifiiti jibbamaa jechuudha obboleessa saniifu sanyi gartee dubbii gartee dubbii leddumeessiniiti wanniin siinjuu obboleessa keetii wajjin walitti deebi isinii lamaan wal qabateetu oromollee ifillee fayyadaa jechuudha jalmarrootti hin deebi jalmarroonis mufattootaatu gartee sidii gujjira mufattoota warroottan qabsoota narra lafee haala jiru manguddoo tanaas firra araarsi laal namni yoo hojjechuu dadhabe yoo ifi hojjechuu dadhabe ka hojjetu hojii dhoorkaa jechuudha hojiin dalagaan oromoo irra guddoon isiitan anamma biyya alaa tanaanumaan arka manguddoon sitti aartee jirti jechuudha manguddoon dhaaba kana fiddee siin geessi hundi sitti aartee jirti firraa araarsi wanti si abaarti yoo illee si godhuu dadhabde si abaarti sigale si abaarti waan ta'eef firraa araarsi nama hundaa'u araarsi namni sitti aaree jira araarsi sanyiin abaa'oo birootiin dhaaba jettee abaa'oon addunyaan beeytee deengadda Tanzaaniyaa teessee wajjin mari'atti hoogganaan isii marroo dirribaa jedhanii murteessanii jiran jechuudha. Ati mahaareetti anis abaa'oodha jettee yoo dhayte si beekuufu addunyaa tamtu si beeku. Waan waliin gootanii marrollee beeksiftan san if jalaan balleessin kaadeeru if jalaan balleessini laal suutumatti akkuma hariifatti shuu jiituma garagaliin siinja garagaliin araara buusa araaraatu wayyaa jechuudha
Tanaasumatti dhaaba yoo itti fufte anis gaalaa ifiiti jettumaan fufa yaada kennachuu nuti yaaduma kennannaa dhaabni keessan istiraatejii mataasaa qaba. Aabaa jechuun akka kitaaba quraanaati. Even nama fincaanuufillee waraana keessaa yoo itti deemte hayyama ala fincaante seerattiin si adabanii jira jechuudha. Aabaan seera mataasaa guuttatee qaba. Yoo hayyama hoogganaati ala bishaan dhuydelle bishaan kana hayyama hoogganaati ala yoo dhuyde seeratti adabamtu aabaan katabatee qaba jechuudha. Hoogganoota wallolaniis seeratti adabatu katabatee qaba jechuudha. So seera keessan sanitti deebi'a amma seera keessan sanitti deebi'a. Yoo waliigaltan Oromollee fayyaddan. Adeero Oromummaa baduu kaati. Oromummaa dhabamuu kaati. Oromummaa ana dabalatee hayyoonni piroofeesaroonni doktoroonni geessinee bilziqinna kennine bar isinii rabbi baraaree bar. Osoo namni kana isin abdatu ni maraattanii. Hay. Kamitti kana taata? Mina ina bazaan wendee banna. Hay. Nun aarsinaa gaa rabbi sodaadhaati. Oromummaa bar bakka bilisoomne seenee addunyaan guutuun fuutee anarraa eegali doktoroota xiinxala maarremii tirkishoo ichi timtim xibaaraa tur itti laffaatanii ciniintanii bar Oromummaa isinii hambisee bar akka feete bilziqinnaan Oromiyaa keessa guluftee Oromorra waan feete kan murteessinii taakkoo bilziqinnaa isiniitu makiinaa taakkoo jala kaayee bar isinii taakkoo jala kaayee bar dhugaan isinii Kredita isin qabdan bar namni isinitti muttin jiru bar beekaa isin dho'isu jira sigale yoo kana hunda isinitti ne boona fiddan jenneeti isin dho'isu jira malee hay Oromummaa baduu haati deebiftanii bar akka nabinu ummata aadamirraa rabbiin uume kabade nabinuu booda rabbii deebisetti sigale Oromummaa gartee lafaaneetti as finne san sigale isinii baraaree bar dhugaan isinii sabboonummaa arra gartee bilziqinnaan irricha jettee gartee khaadiree walii qabdee huccoo aadaatti nayitee warra gartee aanarraa fi gandarraa guurte kana sigale maarree shinooyyee maarree miitirkishoo jettee walii shookkifachiiftu sana akka bilziqinnaan kana gootu bar Oromoo fakkaachuuf rakkachuu jirti. An Oromoo na laalaa Wayan Oromoo na laalaa jettee rakkachuu jirti bar bilziqinnaan akka kan rakkattu bar hagoosise isinii bar qabsootee isinii bar haareetti meef duuba gaddeebitanii minaayinan nagarnuu nan aarsinaamu so saniifu isi yoochi jabaattan bilziqinnalleen kabajaa qabdi nama biratti dhugaan isii laafa haati fiituun kabaju saniifu amma dubbii tana dafaa hatattamaan fixaa walit deebi'a araara keessan feena araara rabbi haa buusu nagaya rabbi haa buusu osoon bilziqinnaa wajjiin nagaya rabbi haa buusu jedhuuti mooraa qabsoo Oromoo keessa wanni kanaa ka'uun kuni salphina xiqqeenya qaaniidha Oromoodha nama gurguddaa akka sheekaa butaa anabaaf qaaniidha sigale so saniifu wanni isininjuu sheekaa butaa isinii dhaammatee jira nan aarsinaa yoo ni naarebe ta'an isinumaa jiru kana hundaan du'e isinin jaa so saniifu kas goone kana araaraan oduu gammachiisaa jennee laayifiitti aantutti ka walit deebinu abdii godhachaa dubbii ajandaa kiyya kalammafattiin dabraa dubbii Jaawar Mahammad laal wanni saba kana jira dhumaatiin saba kana wahuma ayyaana dhiisi huccuu hayyattu tanaawuzi irraanfachiisu jechuudha. Xiqquma dogoggoreeti ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jira. Hagam takka akka dogoggora isaa eeggatan asirraa barachuu qaba jechuudha. Wanni kun barumsa guddaa isaa ta'uu qabdi. Wanni sun barumsa guddaa isaa xiqquma ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jee ichumarraa screenshot godhen jettu boo faarsee bulaan kiyya. Irra guddaa beeki girrisuma isaatu maqaa jijjiirratee irra duuluu ture maaliif aararraa qabanii jechuudha. Akka nuti hoggantoota bilziqinnarraa nuti immoo aara baay'ee qabna asii galee. Girri isaanis yoo aararraa qabaate dhugaadha. Kaayyoon isaanii bakka hin geenye bilziqinnaan amma
girrisaa kana ol na itti si fakkaate ati hulaa duratti xiqqoo nyaatanii waa gaddarbanii fa akka sareetti irra wal fixanii jechuudha warri ma biyya gale kun akka keessa jiran sigale bineensi Oromiyaa akkas keessa hin jiru akka warri ma biyya gale kun hattuu lamurraa eegale hundi isaanii waan isaan keessa jiran an takka takkattiin beeka paartiitii waan ta'eef wanni kun takka takkattiin information qabu waan irraa nyaatanii oggii gaddarbanii hulaa tana dura ta'anii akka irra wal fixan siin jaan sigale so sana keessa sanno girrisaan beek maqaa jijjiirratee Jawaar irra duuluu ture anniin beek maqaa fake account isaanii warraan beekuun qabu warra gartee isa irra duuluu ture warra isa irra duuluu haara guddaa isa irraa qabu jira jechuudha so saniifuu inni amma kheyri fudhachuudhaaf Jawaar maal godhuu barbaade masqalaan baga isin ga'uu barbaade innama laamaa bin niyaati yani niyaa Jawaar laalu qabnaa jechuudha sigale niyaa Jawaar laalu qabna gartee wanni isatti aartanii joollee bar booyuuf qophooytee gartee jabbiin xiqquma yookatti irra jechuu dhiise akkana moggaa baate bar mucaa wagaga Jawaar booyuudhaaf qophaa'u jira durumaanuu akkamitti inni kun dogoggora seenaa fi rakkachuu ilma namaa ta'ee kan dogoggorre hin jiru jechuudha sigale amma qubee baga nagaan dhuftan faajuu barreessuudhaaf baga nagaan dhuftan kajuun garre so saniifu qubeen wal jala namaa harkaa buuti sansanumaan fudhadha inni isaan gabe kumsa isaa isinii dalage amma jireenya isaa qabateetu taa'u jira ilaal namni si hojjete tokko yoo kabajaa gooteef yoo kabajaa kenniteef hatti aanutu saba kana nama kabaju saba kanatti biraa kabajaa harkattu saba kana biraa maallaqa harkattu saba kana biraa beekumsa harkattu saba kanaaf hojjedhee anis akka abaluu ta'uun qabajee kabirootu siyaas dhufaa jechuudha yoo ka duraa kana jaanjiisitee maraachite akkamma gartee piippiin taayyee hedduudhaan ni khasaartee nama taayyee akka gabratti isaanii dalaguu ture san nama taayyee akka wanni itti isaanii dalaguu ture san wanta godhuu ture hidhuu ture akkamitti nuti gartee isaanii qabsooyna isaanii wajjin qabsooyne jeeti namni eega taayyee ni dhabe booda namichamma biyyaan bulchajee ijaba baasu kana namni hundinuu irraa qorrifatee jechuudha akkasitti gartee hayyoonni isin irraa qorrifata yoo amma nama isiniif qabsaa'e kanarratti duudultanii baduma inni qabuun dachi barka duraan dachi fudhadhe kondominiyeemii Jawaariin naa kenna jeella gaafa Jawaar qabsoorra jiru san akkana qoma dhiibeeti nuti gaafasis Jawaar keenya khasaarat deemu jirta hin dandayamtu akkuma amma abiyyiin jiru jirru kan yaa namicha hallayya deemu jirta hayyuu if biraa yaaftee beera gurguddaa garaa dibbee kana gartee ifiin tarriftee kun harka sii rukutee sigale kun nyaata garaatiif yooma biyya sanarra girgiriin geessi ceeheetu lubbuu isaatu baafachuu hin danda'u kun sigale khane bira tarriftee hayyuun de bira yaaftee biyya laaqiin oromollee laaqiin jennee akkuma isa waywaachuu jirru kana Jawaarittis waywaachuu turre sigale wata ka faayidaa takka barbaanne faayidaa takka amma dalagaa abiyyi irraa isa way faayidaa barbaadu jira nu caala ana ka paartii tana lafee caala girrisaa bar dheengadda paartii tanarratti dhagaa guuruu ture faayidaa barbaadu waa khada waatu jira jennaan sigale urihanii khachi dhaqu khalaa'ina dura hirmaata wahii jira jennaan sigale khagartee laa'ina dura dhaabbatu jara dheengadda dhagaa darbuu ture kanaan anarraas taa'etumaan haati ifee eeggadu soobalee wajjiis walin lolin tikiree wajjiis walitti hin bu'in teetiifuun jirtu humnaa gartee namatti hin buutuun nama akka kiyya gartee waa gorsuu jira isa gorsuu jiru jira so anarra isinis numaan gorsaa jechuudha saniifuu warroottan gartee waa eeydanii Jawaar irraa dhabdanii feek akkaawuntiin isarra duulu jirtaniis akkuma kiyya kanatti hoggiinni waa balleessees akkaawuntuma isin beeynuun isa qeeqa nama waa dalaguutu dogoggora namni waa dalagu waa hedduu balleessa namni taa'umaan balleessu jechuudha gartee waa dalaguu dalagee fi dogoggora seene akka isin aarsullee ta'e tuwaa waan guddaa miti
waa wal arrabsanii beekmatan wayiddutu tagaragarummaa umtuu jira sigal nama jaawar kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma ati jaawar lubburraa jibbitu khaisa kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma abiyyi kana ati lubburraa jibbitu abiyyi kanaas lubburraa jaalatu jira waa hunda beekila oromoon wanni dogoggorte waan takka eega ati jibbite addunyaa guutuu jibbe sitti fakkaati sigal akkuma ati khajibbitu jirtu khajalatus jira خجالة خنا مجالة خيفاتو خيس جالة تجرا جالة خي خنا مدي سرة سيقول آره إساق أبدو غرتي جتة جالة خي خنا مدي سرة يوني في غرتي دابتني إفلالتن إرنج فنو ديبتني يجو إرنج فنو ديبتني يجو so hangam takka ka dogoggora isarratti eegu jirtan nama qubuma dogoggoreewu hangam takka ka dogoggora isarratti eegu jirtan kun gartee ifa guddaadha jechuudha. Jaawar jechuun adeero jaawar jechuun Oromoo ta'e malee andugaan si'im ani bar dura dhaabbaddeetiin duqee quture saahiba kiyyalleedha waa hedduu wajjin dabarse waan kanan jaamne seenaa bareeddu alhamdulillah takkaatis walintuu inni nuti haga ammaa waluma jaalanna gaafa isin isaa jecha na arrabsitanis anis isaan jaaladha inni isaanuma jaalata isiniin galu siigale atakka isiniin galu so saniifu arraas boruus siigale ani dhuunfaa kiyyaaf jibbannan nama tokkorraan qabu abiyyirraayis shimallisirraayis tun waa takka wanniin an abiyyi gaafadhee abiyyi na dhoorkati takka wanniin an shimallis gaafadhee shimallis na dhoorkati takka hin jirtu siigale takka ummanni Oromoo kan isin kennine maadhumuma malee waa takka Jaawaris gaafaan gartee dura dhaabbaddu san qabsoon akkasitti ati halkanii guyyaa osoon teessee kompiitarra teessu lafa nabiratti lafa kuftee siidhiini dhaabbate fuunee akkuma si geessinee bilkoossi dhaabni sun maaliif farkaa balleessi maaliif qabsoo san gartee ifarkaa laayit ajechuu fi gartee irra duuluu turre malee nati Jaawar jechuun gartee nama waan hin jirre argamsiise Itoophiyaa keessatti hiriyaan qabu amma abiyyi fi Jaawar fa'aa waliin madaalchisina dhugaan siiman abiyyi bar allaatu nasiibiin aangoo harkatee barate abiyyi caalaa bar namni Oromoo gaqqabe dhugaa dubbachuudhaaf Lammaa Magarsaati beekta siyaasaadhaan waan Jaawar qilleensarraa fide san fidee khalafa buusee Lammaan waan lafa bu'ee taawaa afaan kaayyatee nasiiba inni naafin ammaas abiyyiitu waan nuti dalayne afaan kaayyate jetteeti isin naafin dhiisi hangara birra jiraadhu sheenaarra jiraata so saniifu ati maal goote if ijaare nama waasii dalage irratti duuluu caalaa waan inni dalage tana waan inni dhiibee asin ga'e tana asii fuudhee isaan ga'uun qabajii sigale if ijaare so hijaaka walii seentan tana dhiisa Oromoon hijaaka walii qabatan tana dhiisa bismillah khayr wa khayrat maali akkana wal jibbuun maali siyaasa Jaawar mana keessan gala dhiisa firraa maal taatan yoo xiqquma inni bakka akkana ta'e yoo inni ka'ee suuraa hajjii poosti godhe qiyaamatta yoo inni ka'ee suuraa jaartii isaa poosti godhe qiyaamatta adeero Oromoo qabsaa'uu wanjala namichi qabsaa'ee hanga dandeettii isaa deeme hanga naachi deemuu hin danda'u jee dhaabbate siyaasaan amma nama waa beekutti usanii ilaalanii jechuudha biyya maraataa harka buute maraataa ibidda harkaa qabu yaa'oo mana citaa ajjiraa bar jettee gaafa siyaasaadhaan qubatti laatte dhaqee ibiddatti suuqaami mana sanii ummata mana san keessa jiru sigale waliin dimtaa jechuudha maraataa ibidda harkaa qabu maaltu furmaata usuu yaadachiiftu sigale ibidda inni harkaa qabu sitti nimtu mana citaa kachi ijaaramee jiru sitti nimtu tanaaf namni hayyoonni usee tattaa jechuudha so saniifu waan namni usee tattaa'uufis beekaati hedduu hinaarinaa jechuudha hedduu gurbatti aartanii gurbaa kan dhabamsiisuudhaaf
waldhabamsiisu hanga waldhabamsiisuudhaaf tattaafannu kana hanga wal xiqqeessu tattaafannu kana silaa wal qabannee diina keenya xiqqeessuuf diina keenya dhabamsiisuuf tattaafannee eessa geenye asirra dhaabbattanii iflaaluun dirqamaan isiniin jaa nama qabsaa'e Jawaar jechuun nama haqa qabu ani nama gartee laa'ifii isa beeku ha isaaf ragaa ba'u abara'atullee taatu itti haqadhaa yoo jedhan itti haqatuu danda'u anaa jechuudha. Qabsoo arrakkatti gartee wanti tun ittiin albaatu tana namni kun waan hin dhuftu Ameerikaan guddoon tun jette wayyaanee addunyaan tun hin cabtu. Obaamaan bar kaakateeti wallaa hin cabtu jee dhaqee bar hanga waggaa dhibbaa biyya bulchaa jee farramee fi deebiin san cabseeti kompiitara agarsiisee jechuudha. Soo san akkami cabsitee faajanii namni gartee irraa barachuu takka muuziyeemii faajaaranii fi isa kabajuun gootakka isaa kana meeqa oomishuudha sigale soo saniifu walirra bobboon bu'aan qabu amma abiyyiinu maal jechaa jira sirraawi araarame sigale aangoon tee si qofaa miti ka qabsaa'e akkuma kophaan qabsaa'initti kophaa nyaachuun hin danda'amu jechaanii jirra malee dhabami badi namni jechaanii jiru jechuudha. Tammoo araarami namani dhin nama sirra jabaa hunda dhabamsiisin kaan hin ajjeesin wallaalaa qofa walii qabattee biiroo guuttattee nama si wajji laffa'ee biyyarraan baasin jechuu tana tungartee isa qaceelchuudha qeeqa sirreeti itti fufaa miti itti fufaa jechuudha. Fuulduraafis kana qeeqa ittuma fufnaa jechuudha. Itti aansuudhaan walgahii PP Faaruu Abiyyiitiin jalqabdeeti arraba Shimallisiin xumuramte jechuudha. Hangasuma bu'aan isiin buufte hin jirtu jechuudha. Bu'aan isiin buufte takka illee hin jirtu jechuudha. Silaa namni hoggii walgahii guddoo kanaa godhatu maal godhu qaba? Aboo bara dheengaddaatiis nageenyuma dubbanna. Bara dheengaddaa duraas nageenyuma dubbanna. Nageenya kana akkami fiduu dadhabna? Osoon saba guddaa kanarraa dhufnee jirru, osoon addunyaan guutuun tun nurra duulaa jirtu, as rabbiin nuun gahe kanaa ol deemuudhaaf maaltu nu barbaachisaa jeeftiin xalaa. Kufaatii biyyattiin keessa jirtu ta dippiloomaasii, ta qaala'insa jireenyaa, ta gartee hariiroo ollaa wajji qabdu kun hundi biyya dheengadda noobeelii nu badhaafte. Ollaa dheengadda gartee kun namichi Ruwaandaa bar Paul Kagame pirezidaantiin Ruwaandaa raadachii qabee fidee fi bar hiika qabdii barraatti. Xayyaara horsiisee raada fidee fi bara biyyeef. Pirezidaantii Yugaandaa huccuu aadaa Oromootii fi waan Oromoon qabdu takuushtan hunda fidee kenneefi. Dhageettiin hoogganaan keenya akka qabu. Dhageettiin gartee bilziqinnaan gartee gaafa Afrikaa irratti, Awurooppaa irratti, Ameerikaa irratti qabaachaa turte tun maaliif akkana gabbuutee shariini keenya Somaaliyaalaandii qofa Somaaliyaalaandii beekamtii addunyaa biraan qabu. Maaliif carraan keenya booddee teenya maaliif kana taatee heejees silaa namni wal mari'ataa jechuudha. Paartiin nagaa qabdu, paartiin gartee nama nagaatiin hoogganamtu, paartiin nama fayyaa qabuun hoogganamtu sila arra eessarraa kaanee eessa geenyee na hoogganamaa jechuudha. Namoonni gariin harka qala. Way Shimallis likkiitti Shimallisii hattuu jaare Shimallis waan ajajame godhaa jira. Shimallis jechuun ergamtuu waan gubbaa itti himi je'een godhaa jira. Nama Oromiyaa keessa rashanan, nama Oromiyaa keessa buqqe, nama Oromiyaa keessa jireenyitti qaale, nama Oromiyaa keessa gidirfame ajajachii ol kenname Shimallis hojii jijjiiraa jira. Shimallis jechuun miskiina dhiisaa. An dubbii dhaqeetiin hiddasii arge Shimallis namni narra qeeqan jiru eegasii astoofrullaa ilaziimiin jee gartee qaallichi hoggii walgahii irratti as bahe harka kana qofa kaa'e akka sharmuuta maallaqa heddummeessiteefitti si gale. Ka gartee afaan dhooyfatee halkan ajaja kennee guyyaa dhufee si wajji boo an dhugaan si'im kana hunda
Gaafa baalee madda walaabuu fuudhanii Boorana bahaa Gujii fuudhanii maarree jedhanii tokkummaa Oromoo akkataatti caccabtu. Si proposala namni qopheessee Shimallis kenne namicha ati gartee abbaa nagaa jettuun kanaa jechuudha. Maaliif akka waan kana godhu? Maaliif akka diigumsa kana godhu? Maaliif akka Oromiyaa qofarratti humna laallattu? Annaaf gaafiidha jechuudha. Wanni inni dalagu jiru hundi wohuma haada lubbutti isa surriftu malee. Wohuma diina isa baay'iftu malee. Si galee. Takka tan inni gartee diina firraa laaffisu godhu jiru. Amma diyaaspoora wanni yaamaniif calaqqee tan agarsiisuudha. Magaalaa Finfinnee ta duru gartee akkatti ajooyitu si galee kunoo urgeessee way akkana godhe. Adeero hojii muummicha ministeeraa magaalaa qulqulleessu. Magaalaa qulqulleessuun bar hojii mazagaajaati. Yamazagaajaa siraan waante. Isa Finfinnee qulqulleessi jechuun hojii muummicha ministeeraa bahara kana faafidu. Waan sirriitti maqu. Yoo itti milkaa'uun sun gaafiif dandeesse. Yoo itti milkaa'e waan akkanaa kana fa'aa. Wanni hojii muummichi ministeeraa madaalamu daangaa biyyattii fa'aa eegsisu. Dippiloomaasii biyyattii. Ekonomiin biyyattii amma Obaamaa wanni itti faarfamu maali? Ekonomii George W. Bush caccabse. Profeesarri dalagaa dhabee dachii haa taa'u eegale. Bush caccabse ekonomii san zeero irraa kaasee hojiitti godhe jechuun faarfamaa. Eega Obaamaan dhufee mazagaajaan takkaasitiin Minneapolis kanatti paarkii meeqa jaarte? Takkaa Obaamaa paarkii ijaare jee nama isa faarsu. Takkaa kaantibaa wajji dhaabbatee karaa maayila tokko hungeenye miilaayyoo irratti deemte iddoo tana korota naqanii ichi asfaaltii godhanii iddoo tana korota naqanii kaameraan fakkeessuun dirooyiniin gubbarraa kaasan muummicha ministeeraa tana dhaabbatee kaantibaa wajji eebbisu takkaa rabbiin hin garsiifne. Uummanni Oromootis I don't know. Magaalaa akkatti hoggee ati mee maal dalagee hoggee ati jette magaalaa akkatti tolchin garreessiin jaa. Magaalaa tolchuun bar hojii mazagaajaati bar. Hojii kaantibaati bar. Hojii bulchoota magaalaati. Hojii muummicha ministeeraa magaalaa taa'uudha. Meenaayee. Amma Haile Sillaaseen maaliin yaadatama? Biyyattii paarlamaa godhuudhaanii. Heera biyyattii baasuudhaanii. Heera biyyattii hoggee Haile Sillaasee kaasan bar heera biyyattii tana akka biyyatti heera qabaachuu qabna jee namni paarlamaa uume Haile Sillaasee tanaan yaadatama jechuudha. Mangistuu Hayilamaariyaam maaliin yaadatama? Mareet laaraash dachiin abbaa qototuu qotee bulaati tanaan yaadatama. Takkitti tanaan yaadatama bar. Waan si furmaata siyaasaa kennee jechuudha. Yaadik maaliin yaadatama? Mirga sabaa sablammii afaan keetiin baradhu, afaan keetiin dhiichisi, afaan keetiin dhukkee walirraa kaasi kanaan yaadatamaa jechuudha. Mirga sabaa sablammii kennu. Mee furmaanni siyaasaa kan Abiyyi yaadatamuun tokko naayimu. Kan inni lafa kaa'e as naayimu. Magaalaa taa'e kun furmaata siyaasaati. Kun hojii mazagaajaati jechuudha. Natin madammar jee fide madammar sun maalitti hiikame yoo jette hiikkaan isaan jiru jechuudha. Nu hundinuu ida'amu walitti ida'amu qabna jennee Amaara Oromoo jennee lafa dhiinne wahumatti ida'amanuu dhabnee jechuudha. Sigale saniifuu muummichi ministeeraa magaalaa haxaa'u calaqqee tana gartee ifaa doolaara 2 bitee ganama subii kararra dadhaabee sigale ichi adaanee jidda wali ifaa amma qabsiisi dachiin golgolooyte ni mul'atamme qabsiisi jaan sigale qabsiifti. Amma billich irra kaa'e rimootaan irra keessaa bara dirgim billich akka jiru rimootaan jijjiiruu dandeessa ariisisuu dandeessa suuta akka inni kalara adda addaa fidu godhuu dandeessa. So kana gartee hojii muummichi ministeeraa kanaa miti jechuudha. Kana fa'aa haasawanii jechuudha walgeessaan. Kana fa'aa ta'anii paarkii hangana jaarree maarree hangana jaarree haya paarkii jaarte san galiin isii hangam takka gabbu'e. Nageenyi yoo hin jirre namni dhaqee paarkii daawwata. Paarkii amma
doolaaraan seenan. Ummanni Itoophiyaa paarkii seenuu dhiisi mana nyaataatu waan seenuun dhabee mana nyaataa dura daddaabbachaa hin jiru. Buddeena tokkichaa bitachuu dadhabe. Haa paarkiin sun eega ijaaramte kanuma dalaydoonni isaanii ta'anii tiiticha ifirraa ittisutti hin jiru. Kaastamarri hin jiru jechuudha. Yoo gaddeemanni ukkaamsamanii jiru. Kanuma idduutti diyaaspooraan asiichi haatan. Ukkaamsamuudhaafis qophaa'aa gala. Maallaqa gaafa ukkaamsamtan. Kafaltaniis xiisha kaayyadhaa gala. Namni isin ukkaamsu waboo miti. Daggalaan dhufu bilziqinnuma isin yaamte tana isin ukkaamsa. Gareen takka isin ukkaamsitee gareen takka isin baasuuf telefoona dawwaluu teessi. So saniifuu if eeggannoodha yaa jechuudha. So namni gayyaanonni ukkaamsamana jaa tokko gabbahee paarkii sanuu turistiin tokkochi dhaqutti hin jiru jechuudha. Biitti dheengadda eessa turte eessa jirti. Har'a Soomaaliyaan nu dubbifti. Hassan Sheekh kana bar. Hassan Sheekh har'a akka dhiirachiidhaan baasee akkatti baroodaa lafarra deemu kan bar gaafa wayyaanee san gurra qabanii fidanii abdiillee wajjin. Gurra qabdee wayyaaneen fiddee abdiillee wajji waan barbaadde farramsiisuu turte. Har'a Hassan Sheekh si wajji jira. Eeltiraan dheengadda galata eeltiraan nuu taate. Ummanni Itoophiyaa firraa kafalee fixuu hin danda'u jettee akkasitti dhaadattu san beera gurguddaa paarlamaa keessa walii qabatte san if dura nayitee akkasin lafa dhiittu san eeltiraan sun irra si wajji jirti. Jibuutiin si wajji jirti. Sigale Keeniyaan si wajji jirti. Suudaan si wajji jirti. Suudaan bara osoo lola keessa jirtuuti doonii dheengadda dhuftee naannoo Soomalee keessatti wanta buufte san meeshaa lolaa buufte san namni ajjabsiisee sikireetiidhaan Ijiptii wajji toohachaadhaa bar akkachi dhayitu huutii wajjillee dubbatee namni haala mijjeesse bar Suudaanii.